Olmaan kee dannuudhaa simmameen dhumuu inni duuba duubasi. Mootu kaana maatii silaan darbamu sitaanan malee kaalessi. Osoo maatii dichuun darbee dhufee bubbee jabaaf qilleensi. Kaalessaa siinoolee leenca suusaa dhabuudha nyaatu bineensi. Olmaan kee dannuudhaa simmameen dhumuu inni duuba duubasi. Mootu kaana maatii silaan darbamu sitaanan malee kaalessi. Osoo maatii dichuun darbee dhufee bubbee jabaaf qilleensi. Kaalessaa siinoolee leenca jeeja'a dhabuudha nyaatu bineensi. Nugumaaf sumaa gargaaraan namaa inni wallaanuu nama miidhamaa. Nugumaaf sumaa gargaaraan namaa inni ol qabu saba gaatamaa. Kan kee himameen numu gooftaa koo eegumsi kee. Kan kee himameen numu gooftaa koo jaalalli kee. Kan kee himameen numu gooftaa koo eegumsi kee. Kan kee himameen numu gooftaa koo jaalalli kee. Haalaan keessa taa'uu mimmaan lolaafachaa. Irra deemaa dhuftee kun hin maluuf jecha. Haalaan keessa taa'uu dafqa lolaafachaa. Irra deemaa dhuftee kun hin maluuf jecha. Jaalalatti naaf qabdus kan biyyarraa naddaa. Saakamiin dubbadhee kamaan ol kaawwadhaa. Olmaatiin naaf gootee kan biyyarraa naddaa. Saakamiin dubbadhee kamaan guduunfadhaa. Abbaa koo bara ijoollummaa. Prabuda, Debra, Debbie, maaliif qabdi? Siyaasa caali baay'ee kaasee kana jabaan. Iyyaa guddaa beekesa. Eenyu beekesa? Tokko, lama, sadii salma. Gadda si deemi. Itti deebiin. Bani jasa, bani jasa, bani asiraan, bani asiraan gaddiis. Kaayi hiika walichaati. Hallelujah. Kaayi. Hallelujah. Bandala barandala bosandala barada balabas. Kai! Kai! Karat! Azlan! Azlan! Sarufte. Naga, naga. Mana tijirtu ondu naga. Faya, faya. Gola tijirtu ondu faya. Naga, naga. Naga, naga. Mana tijirtu ondu naga. Faya, faya. Faya. Kopese, koftasi fashanise, nadabde ta olbafte garagupa, sifala na wakuba. Oh hallelujah!
naannoo gaala dhaabbanne gallee lafa kanarra dhumne raajii Abiraamishee maal barbaadannaan ala godhachuun barbaadaa guyyaa barraati kaasii qabadhu waaqayyo gadameessa keessa seexanni goosee injiisa mucaayin godhatta gaafa mucaa godhattu moqottaati dhugaaba jedhanii maskaram 22 dhumne sanii 24 immoo mucaa godhanne mucaa keenya fudhannee dhumne dhugaa ba'uudhaan lafa kana jirra waan tokko murteessine gaafa dhugaa baanu waaqayyo nama kanatti fayyadameera waan ta'eef maqaa mucaa keenyaa labsii enne moggaamen waldaa boonuu arbu keessatti akka jenne sammota guddaa ta'e gaddaa cuumne labsii dabalii enne cuumne maaliif labsii enne wangeelii mootummaa waaqayyo lafa kanarratti lallabamuudhaan sagaleen gammachuu nutti labsame deebinee mucaa agarree kanaaf labsii enne maqaa ishee moggaamne labsiin nu wajjin nama sadii taatee lafa kanarratti argamteetti waaqayyos hojii isaa nu hojjeteera. Sane boye iti made doksa garako inati nabde bisemi koftani kadako shada ida makansa sena jichira no anis galeta fani nabade jira shada ida makansa sena jichira no anis galeta fani nabade jira Maka go tariku madaranja kanil lalu ke asma jo dua Afrika. Shesu kira batu kumbate. Orang mana kot. Wakayo lafa kanatti maali sini kun. Wakayo lafa kanatti waan guddaa mifure isa keessa waan lama tokko gabaana. Innis waggaa darbe mucaani garaashee keessatti hafee ture. Isa kanaani murmuraadhaaf gara hospitaala Najjootti deddeebi'aa turte. Yeroo sana dhiigishee daa'ima kana ulfaa'uu dandeessi ga'uudhaaf garuu carraanii dhiphaa ture. Innis laaboraatoorii keessatti dhiigishee negatiivii akka ta'edha kan itti himame jechuudha. Isa kana gaafa kana dhageessan bakka hojiin jira baadiyyaaraan hojjedhaa jechuudha. Maal hojjettu sin hojii keessa maal? Ani ogeessa fayyaadha. Ogeessa fayyaadha. Ani bakka hojiin jira isa kanatti himame silkii naa dawwaltee akkasii akkas jedhamee maal fakkaataa jedhee isa booda torbee isaa dhufeen rizaaltii sana ilaale gaafan neersichi keessaa subsiisu dhuguma negatiiviidha. Negatiivii jechuun maal jechuudha? RH negatiivii jechuun carraa dubartiin tokko carraa ulfaa'uu qabdi dhala godhachuu garuu carraan isaa dhiphaadha. Irraa babaa jechuudha. Irraa babaa jechuudha. Kun uumamumaa waan jirudha akka saayinsiin jedhutti. Akka dibeektuttis. Akkasuma beekuttis kan boodha. Ati ogeessa fayyaa kan namaati? Kan namaadha. Innaa isa booddee rizaaltiin dhuguma akkasitti jira. Maal fakkaata maaltu godhamuu danda'a waan jedhamu qorichis marfeenis jira ture. Isa kanaaf utuu hin ta'in carraa isa lammaffaa ulfaa'uudhaaf wanti kennamu hin jiru. Malee samaa kanaaf fi oofsanii jiru. Isa booda isheen ni parte. Sagaa mana dawwalte kaastee anis natti dhaga'ame maaliifi natu ishee caalaa dhiphate saayinsii waan hin beekuuf maaliif akkas ta'a waan jedhamu nan dhiphate waaqayyoo ni kadhannaa galgalatti boonyaa maaliif yeroo sana as badaa hin beeknu raajii TV irratti ni ilaallaa raajii masarratti fa'aa jechuudha. Inni yeroo sana cafafaa naafafaa yeroo inni fayyisuun ilaallaa waaqayyoo sin danda'amu waan jedhamu teenyee ishee cinaa sofna amma akka hojiin deeme isheen addana dhufti. Na guyyaa tokko ifi haaraa waldaa haaraa dhufuutan saganteessinee ragaa ani hin beeku waan ta'eef isheen dhuftee gaafa dhuftu asitti hin kadhattaniif guyyaa isaa isheen beekti hin kadhattanii fi waaqayyo akkas jedhe karaa raajeetti silkiidhaan naa dawwatte beekaa achi deemuu sin hafne isa booddee hin eenne atis jala murii jedhanii sammuu ishee isa isheen dhiphatu firii gochuudhaaf atis amanii beekaa waaqayyo dhalannuu kennaa kan dhalan kennuttiyyu waaqayyo waan garaa keenyaa nu kenna jennee akkasitti mareena gargaraacha. Maal garaa keessanii ijoollee maal argachuu beekan? Dhiira barbaannee. Meeqanatti bitaa Yesuusiin? Abdii koo tanaafati humna koo Ishakku situ dhaabate mirga koo
Asuman waaqessa Ara jireenya koo Asirraan gatte Gammadee lubbuun koo Ulfina si fadha ulfaadhu gooftaa koo Ulfaadhu gooftaa koo Ulfaadhu gooftaa koo Asuman waaqessa Ara jireenya koo Asirraan gatte Gammadee lubbuun